ስሜ ተመስገን ወንድማገኝ ይባላለሁ። እድሜ 15 ነው። የመጣሁት ከአርሲ ነገሌ ነው። Ani Tamasgeen Wandimmaagany jedhama. Umriin kiyya waggaa 15 godina Arsii irraan dhufe. Leenjii ji'a tokko booda dirqamaaf gara adda waraanaatti na ergan. Ani kanan dhagaye armaan dura leenjii waraanaa ji'a 6 hamma 7tti kennamaa turuu isaati. Dubbiin akkanatti ulfaatanatti hin fakkaanne ture. እኛ ውትድርና ብለን ስንገባ እንደዚህ የከፋ አልመሰለንም ነበረ። ዝም ብሎ መስሎን ነበረ። እኛ ዝም ብለን ገባን። ይሄ ሁሉ ችግር ተፈጠረብን። Akkuma seenarraa hubannu tooftaa fi tarsiimoo gabroonfattootaa keessaa tokko humna ummata tokkoo cabsuuf eenyummaa isaa cabsi kan jiru isa tokkodha. Qabsoon ummata Oromoos xaxaa gabroonfattootaa kana kukkutee waggoottan dheeraaf bu'aa ba'ii ulfaataa keessummeessee har'a gahe. Keessumattuu baroota dhiyoo asitti qabsoon qeerroo fi qarree ititee saaphana shirtootaa fi xaxaa sirna cunqursaa cicciree irra aanuuf danda'ee ture. Haa ta'u malee abbaan irree haaraan qabsoo qeerroo dahoo godhachuudhaan gara aangootti dhufe fedhii dhuunfaa fi dheebuu aangoo minilikootaa galmaan gahuuf jecha waraana marsaa biraa Oromoo fi saboota cunqurfamoo biyyattii hundarratti labseeti jira. Labsa waraanaa minilikootaa kana ofirraa qolachuuf Oromoo fi saboonni biroo karaa hundaan qabsoo yeroo gaafatu taasisuutti jirani. Karoora leellistoota minilikkan Itoophiyaa sirna mootiin bultu deebisuu fi hawwii mootii ta'uu Abiyyi Ahmad kana dhoksaan raawwachuuf carraaqqiin guddaan taasifamaa turus wareegama barbaachisu kaffalamee shiraa fi sharriin qe'ee Oromoo keessatti afaan Oromoo dubbachaa Oromoo irratti raawwatame qabsoo ilmaan isaatiin saaxilamuu danda'eeti jira. Ta'us karoorrii fi piroojeektiin Abiyyi Ahmad kun milkaa'uu akka hin dandeenye ummata Oromoo fi ummata Tigraay qabsoo hadhooftuu taasisaa jiran qofa osoo hin taane hawaasa idil addunyaa fi xinxaaltota sadarkaa addunyaatti beekamoo ta'antu ragaa bahaati jira. Xinxalaa olaanaa gaanfaa Afrikaa fi daayirektarri World Peace Foundation Profeesar Alex Diwaal amalaa fi karoora badii Abiyyi Ahmad kana irra deddeebiin barreessuudhaan addunyaatti saaxilanii jiru. Profeesar Alex Diwaal xinxala isaanii kanaan namichi Abiyyi Ahmad jedhamu kun Itoophiyaa facaasuu fi guutuu gaanfaa Afrikaatti ammoo ibidda qabsiisuuf qarqararra gahee jira. Waan ta'eefis hawaasni addunyaa tarkaanfii hatattamaa Abiyyi Ahmad irratti fudhatee harka dhiigaa Abiyyi Ahmad kun akka ofirra dacha'u gochuu qabaa jechuun waamicha dhiyeessani. Keessumattuu jaan Profeesar Alex Diwaal keessumattuu mootummaan Ameerikaa balaa badiinsaa fi ibidda jeequmsaa harka Abiyyi Ahmadiin guutuu gaanfaa Afrikaatti qabsiifamaa jiru kana dhaabuuf eenyuyyuu caalaa gaafatama qabdi jechuun tarkaanfii qoqqobbii Ameerikaa fudhataa jirtu jajjabeessanii jiru. Hayyuun kun Abiyyi Ahmadii fi dabballoonni isaa karoora minilikummaa kana lafa qabsiisuuf gama tokkoon Ameerikaa balaaleffataa gama kaaniin ammoo qoqqobbiin Ameerikaa ummata hiyyeessa miidhaa jira jechuun olola rakasaa facaasuudhaan maqaa hiyyeessaatiin daldala siyaasaa babal'isaa jiru. Waraanni Itoophiyaa raasaa jiru kun akka tasaa kan uumamee miti. Waraana Abiyyi Ahmad eenyummaa Oromoo fi saboota cunqurfamoo biroo irratti banuuf kaayyeffatanii hojjetaa turanidha. Waraana kana keessatti humnoonni bilxiginaa beelaa fi gudeeddii akka meeshaa waraanaatti fayyadamaa waan turaniif garuu gochaan jibbiinsaa fi adeemsi minilikummaa sirna bilxiginaa karoora nafxanyummaa milkeessuu kun saaxilamuu isaa agarra.
Profeesar Aleeks Diiwaal xiinxala isaanii tibba kanaatiin akkas jedhu Tigraay keessatti akka suukanneessaa ta'etu raawwatame. Guutuu biyyattii keessatti jeequmsi siyaasaa babal'atee itti fufee jira. Oromiyaa fi Tigraay keessatti uummanni sirna jibbamaa kana ofirraa diiguuf qabsoo isaanii finiinsan jechuun karoorri minilikummaa fi nafxanyummaa qabsoo sabaa fi sablammoota biyyattiitiin kokkee qabamuu barreesseeti jira. Dhumaatii fi dhumaatii uummata biyyattii akka carraatti kan ilaalu Abiyyi Ahmadii fi paartiin inni bixxillee tolche bilxiginnaan haleellaa irratti taasifamaa jiru dandamachuuf dargaggoota leenjii malee waraanaatti oofee ficcisiisaa jiras je'ee jira. Kana malees sirni Abiyyi Ahmad haasaa jibbiinsaa duguuggaa sanyii hordofsiisuu danda'an akka tooftaa piroopoogaandaatti fayyadamaa turee jira. Haasaa jibbiinsaa duguuggaa sanyii hordofsiisuu danda'an kanaanis saboota cunqurfamoo biyyattii salphisuu fi qaanessuudhaan pirojektii minilik lammaffaa hojiirra oolchuudha. Karoora kanas Abiyyi Ahmad waggaa 5 har'aa ifatti dubbatee ture. ኦሮሚያ ክልል ከአምስተኛ ክፍል ያለውን ወደ አንደኛ ክፍል አድርጎ ማስተማር ፍጥነት ካልወሰነ በስተቀር እዚህም እዚያም የተለያየ ቋንቋ እየተናገር የተለያየ ባህል እየገነባን የተለያየ ማንነት እየገነባን የሆነ ጊዜ ላይ አንድ መሆን አስቸጋሪ ነው ጉዳይ ነው የሚሆነው። Karoorri minilikummaa kunis tibba kana karaa ministeera barnootaa hojiitti hiikamuuf waan eegale fakkaata. Akkaataa kaarikulamii barnootaa maqaa yetimirti finoota kaartaa jiru irraa akka hubatamutti afaan Amaaraa kutaa tokkoffaa irraa eegalee barsiifama jira. Karoora kanas dabballoonni sirnichaa ifatti lallabuudhaan duula pirojektii minilikummaa fudhachiisu Abiyyi Ahmad waggaa 5 har'aa dubbatee ture hojiitti hiikuuf dhama'aati jirani. Kunis tooftaa Abiyyi Ahmad ilaalcha nafxanyummaan masakamuun eenyummaa Oromoo fi saboota balleessee ilaalchaa fi eenyummaa qeenxee oomishuuf qabatee dhiiga lammiilee dhangalaasaa jiru keessaa tokko ta'uu isaati. Ta'us garuu akkuma armaan dura qabsaa'aa gameessi Koloneel Gammachuu Ayyaanaa ja'anitti eenyummaan ilaalcha Oromummaati. Kaleessas kan eenyummaa Oromoo fi saboota cunqurfamoo biroo balleessuuf hojjetaa tureetu bade. Har'as yakkamtoota harka dhiigaa eenyummaa sabootaa irratti duulaa jirantu baduuf jira. Mallas bar takka siidaa minilikii fi Haayile Sillaasee haaromsee boraafate hin rafne. Mallas inni Oromoo nyaate. Innuu ni qusate, ni sodaate, ni saalfate. Bari rifeensa Teediroos, faashisti Teediroos diina ilmaan Oromoo, ilmaan Walloon tuffatanii Oromoo tuffatanii qabeenya Oromoo guddaatti baasanii biyya Ingilizirraa fichisiisan. Oromoon diigamu ni jiru jedha isaan haaromsu. Oromoon ari'u. Oromoon ammatti diigamu moo haa jiraatu itti siidaa minilik. Mee dhugaan itti hin sodaatin. Dhiibbaan inni Oromoo irraa qaqqabsiiseeraatiin ani akka Oromootti siidaa sana arguun barbaadu. Akkas isaan immoo ni haaromsu. Kanaaf eenyummaan ilaalcha dhaloota qofaa miti. Gobanaa Daachee Oromoodha. Qusee Dinagdee Oromoodha. Jeneraal Abbabee Gammadaa fa'aa Oromoodha. Sitti mee irraan deebi'a. Hasan Dhaammeetiin gabaa kamisee keessatti taa'ee fannisiise Jeneraal Abbabaa Gammadaati. Oromoodha kun. Oromoon dhugaasaa weerara minilik dura turetti deebi'uu qabaa jedha. Inni kun naannoo kanatti nagaa buusa. Kana jechuun Affaaris dhugaasaatti deebi'uu qaba. Hadiyyaan dhugaasaatti deebi'uu qaba. Tigraayis dhugaasa bakka dhugaasaatti deebi'ee wal kabajee waliin mootummaa tokko tolfatee ijaaramee jiraachuu danda'a jedha. Tuftantee dullamtee humni diitee kuftee. Tuftantee dullamtee humni diitee kuftee. Maalsii wayyaa si barii.